Hayyee uummata qashtii nageenyi rabbii bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Har'as mata duree biraa kan irratti waliin barannu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Isa dura garuu namoonni toora yuutuubii koo kanaaf maatii hin taane fooloo, laayik, sheer, kooment gochuun akka na bira dhaabattan kabajaan isin gaafadha. Kallattiidhaan gara barumsa keenya guyyaa har'aatti haceenuu. Barumsi keenya guyyaa har'aa karaalee ani dura isinitti agarsiise irraa adda kan ta'e akkamittiin bilbila namaa xallafuu dandeenya yookiin gara kan keenyaatti hidhachuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. Kana jechuunis bilbilli nama sanaaf dhaqu gara keessan akka dhufu akkamittiin goona jechuudha. Kana gochuufis aappii tokko isin barbaachisa. Aappiin kun pileey istoorii irraa ni argattu. Pileey istoorii irraa ni ilaalla jechuudha. Iddoo seerchi gootan irratti hojii oonlaayin jettanii akkuma haalaan barreeffamee jiru kanatti seerchi gootu. Kunoo jalqabarra kan jiru faaruu Oromoo Song Player kan jedhu kanadha jechuudha. Ani akka carraa buufadheen jira. Isin hin buufattu jechuudha. Open gootu. Kana booddee gaafa bantan kanatti isiniif dhufa. Ammallee ganaadha jechuudha. Hojii oonlaayin iddoo jedhu gararraa kana ni tuqna. Kana booda call forwarding jennee search goona. Kana booddee gara iddoo kanatti nu fida. Call forwarding CF kan jedhu kunuutti appilikeeshinichi jechuudha. Ammas ni tuqna. Kan inni itti argamu Google Play irratti nuun jechaa jira kunoo addana jechuudha. Google Play irraa buufanna jechuudha. Egaa akka carraa kanas buufadheen jira jechuudha. Call forwardingii an buufadheen jira isin ni buufattu. Open godha. Kunoo itti ga'a. Lakkoofsa nama barbaaddanii itti galchitu jechuudha. Nama hidhuu barbaaddan sanaa. Fakkeenyaaf kan itti gashu ergiin itti gashee booddee not reachable kan jettu ishee kanarra geenya. Not reachable kan jedhu kanarra geenya. Not answered kan jedhu kana booddee activate goona. Yeroo activate goonu siimii kamiin akka goonu nu gaafata. Siimii irratti hidhachuu barbaanne irra kaawwanna jechuudha. Siimiiwwan irratti ni hidhadha. Call forwarding when not reachable registration was successful nuun jedheera jechuudha. Namoonni tiippiin akka kanaa isinitti tolu like, share, comment gochuudhaan na bira dhaabadhaa. Hayyee nagaan.